this is fascinating. Dura hundi keessan galatoma anuma xiqqoo ibsa gabaabaa tokko isinii kenneetiin gara mariitti seenna. Hedduun keessan dargaggeeyyii dura gaafan biyya alaa dhufu amata amma umriitii na dulloomsuuf deemtan amma 20 dura 2005 dhufe Istanbul California biyya Ameerikaa. Akkaan dhageen Ameerikaa nama tokko hin beekuun ture nama Oromoodha. So somaan intarneetii barbaaduun faaltoo waan jedhanii ture. Viidiyoo illee qabu sagaleedhaan akkuma kanatti nama hedduu seenna. Beekaa akkana nagoota Achirraa inni eegalee hojii sooshaal miidiyaadha. Kanaaf qabsoo kana keessatti gara sooshaal miidiyaa sabboontu. Wada Facebook keessa waggaa eegaluu warraa xiqquma 5,000 dura Facebook seenee keessa jechuudha. Wanni as dhufeef namoonni hedduun akka xiqqoo gurgurama qaban ni beeka. Wanni as dhufeef akkan isin tajaajilu yoo barbaadan taate uummata kiyya kana akkan tajaajilu barbaade itti dhaquu danda'uudhaan qaba jechuudha. Irraa fagaadhee osoo hin ta'in itti dhaquu danda'u. Kanaaf pilaatfoormii amma jiran kana keessa TikTok kun engage godhuudhaaf wayyaadha ka jedhuudhaan koofii as nama keessanii nama tottolchitanii. Kanaaf kaameraa torban dabre kan waa hedduun arge. Waggaa namni keenya hedduu rakkatu dur koominiitiidhaatu uummataa dubbata. Dur masgiidaaf charchiitu dubbata. Ijoolluma sana qofaan arge ijoollee jechuun ijoollee warra TikTok irra jiru kanaatu isaanii dubbatu arguu eegalee jechuudha. Kanaaf yoo ijoollee uummataa dubbatan kana dhaqee wajjin haasee kanarra wal keenye wal qajeelchine irra gaarii qajeeluu hin dhufe. Kanaaf isinis gaafe waanuma feetan waan naamusa waan safuun cabsine alatti dachii fi samii jidduu waan Oromoo fi biyya teenya laallata. Gaafii gaafattan tan danda'uun hin deebisa. Taan itti rafeetiin du'aa itti godhee kitaabaas itti ilaalee deebiitti deebi'uu danda'a ni mari'anna jechuudha. Haala biyya keenya jiru irrattis haala addunyaarraas mari'achuu dandeenya. Gaafilee walitti qaqqabaa turtan gaa namoonni isinitti ergaa turanii. Gaafilee san dhi'ee isaatii egaa inni gootan booda oodiyensii keessaa isaa doon bilbila ammoo akkamitti akkan isinii kennuu danda'an hawaasa keessaayis dhiyeessuu dandeessanii akkasitti bal'inaan haasofnaa gara oolmaa irraa laallee gara fuulduraatis torbanitti isaa taatu torban lamatti akka baatetti bifa kanaan dhufnee yaada uummataa gaafii uummataa fudhachuudhaaf teenya jechuudha. Waan naqee baltaniif galatooma. Maqaa bareedaa qabdan tokkoof dooftora. Galatoomi Jowaar kiyya galatoomi ulfaadhu. Jalqaba kaab jarjarra qabda ayyee gaafadhu. Ayyee galatooma warri ma dhuftaniiti. Hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayi goonaati. Isinit du'aayi goona. Oromoo fi rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna. Galchaadha hangaafiin hin qabu. Yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegalee uummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne. Uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufee hin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudha. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaa'attanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtan immoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun bartee mariin sun eessarra jirti. Eessarra geessee hajuu tasadaffaadha. Addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka. Filannoon tun hin barbaachiftu osoo jaaniiti. Ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii. Har'a bakka bal'ataa wantiidha mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeeti
waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafinti galatooma. Galatoome ulfaadhu. Walirratti deebifta moo takka takkaan jalaa deebiftaaf Jawaar? Lamaan tokko daballu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan isin hundinuu baga nagaan dhuftanii baga walaa garee galatoomaadha. Masduuriya sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gameessa rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara kanaanillee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru inni bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku. Especially social media namoota itti fayyadama social media namoota gurguddaa akka biyyatti jiranirraa barsiisee keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaadaa qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Jawaar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan sanii yoomnu biraan geessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan nabira ga'ee jira. Dheenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eegu jirra. Diinagdee rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohammad gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'ee furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaafiin lammaffaadhaa dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidhaa akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti uummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummatichaattu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo garaagaraa keessa masgida qofaa jira manneen amantaa garaagaraan jiru lammiin hin jiru akkamiin waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamiin waliin jiraatee as ga'e akkamiin waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsiisaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Obbo Jawaar Mohammad? Gaafiin sadaffaadhaa haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi uumama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessatti especially gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuun danda'a gara nama 5-6 kan bordoddeetti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti? Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif manni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kanuma Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'e yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turani sambooda Keenyaata bulchiinsa sirna Jomo Keenyaata jala sambooda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa Moi jala turani sambooda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warri Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Koongollee hammaatuu baatu
كهوني بوسوانا دا كأرجنة كينيا أندر كينيا تا أندر موي رك حماتي قرو هنگا كونغو خنا ماتين كيسا سيني يجو مرنا مجرو خنا مرنا مدرو على قرر رفين أجيهما تومما توري سامما توري أجيچا نما بفلمان هم تتوقفا تكا نمني كينيا أكا برا مرنا خنا أجيها من بيو دوتي منا سينتي دور لولي نمني كينيا كغموجي هررقي غموجي بالي lola keessa ture samamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana isin himaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu ture warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Isa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti. Baale immoo gara gin'iirii gara sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti, gara gadiitti, gara xarafaatti jechuudha. Kan sunguramaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira? Shawaadhaa buqqa'u jira jechuudha. Adda Heartland jidduuratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma dadachiin jaantun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beekunatti fakkaatu. Rasaasni sargii irratti hundu kaasan. Qawwee hun qaban eeboodhaan deemamu yoo beeytan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bitaa alagaa jalaa babbaanee jirra saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bitaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bitaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati kan qabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years wanni godhaa turre yoo ilaalte we are transforming the Oromo movement. Akkamitti transform godhuu jirra qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture alagaa jalaa baanaa turre jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoon maafii irra goonu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhuu jira jechuudha. Because a liberation movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation son complete goone gara democratization movement itti cawti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Daa'ilamaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Gita bittaa alagaa ofirraa kuffifne allama gambagan irraa kutan keenya immoo dhufee daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana irraa jijjiirre jara kantu nutti deebi'a. Rakkoon jiru saniimi. Amma Sodaan asirratti kiliirsii godha. Sodaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee alatti orma waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree walloleenuu araarame. Maaliifi jawaarii fi abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aangoriirtuun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maan ta'in akka feete goote nu saamte nu tumtee nu haa bulchitu. Hin salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan? Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in Taboodaa san hin jaan. Kan jaan ana ummati yarraa isin hin dhagayaa isoon yarraa isin hin dhagayaa. Alagaa jala deebuun fedhanii. Alagaa jala deebuun fedhanii. Roorroon tun akka irraa dhaabattu barbaadan. Kanuma akkasiimi. Akkan. Qabsoonni itti godhaa jirrus alagaa deebisuuti. Wanta akka jala mura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee
kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuu hin danda'u tokko. Lamaffaa jabanatanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seenessa zamana tokko ministeera hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kan lafuma ani 30 gaheetti gaafa kan 50 geenye. Oromoon kunis 20 30 doyeen amma meeqa 60 jechuu jiranis ummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee jiraate amma. Warri lakkoo isaan nu gadi 13 qaba. Ifii hedduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti taadha. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka teenye hin taane paartii 13 qaban. Wallee hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkooyite diidama hin geenyu. So Oromoon amma bakka lama jirti silitti hima. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamuu jiruu fi warra saamamuu jiru jechuudha. So akkasiin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a ka jiru kanaas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya nu. Saamichaaf ajjechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaatis akka hin deebine. Taqabnu jabeeffachaa tanurraa irraa guuttachuu ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jirama. Who is setting it? We're doing it. Waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal dalaynee jiraan? Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaas barannee jirra. Amma Itoophiyaa kana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo riizistaansii qofa qabamna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma gara bicheene bulchiinsaas barachuu jirra amma. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Biirokraasii barachuu jira jechuudha. Biirokraasization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon build godhu tokko jiraate statehood build godhaa dhufne. Biirokraasii keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seennu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa ka jiru hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kanaaf lammaffaa orma kaan wajjin haasofitannee haasofina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisi warra ollaa wajjin isa haasa'uu qabna. Maaliif nuti uummata guddaadha. Yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zamana wayyaaniitis zamana jijjiiramaa ta'es. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abadan ollaan tun tasgabbooyitu. Warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetii waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni hin dhufin. Jijjiirama san keessatti akka hin gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal wanni jechaan biroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaa jeequmsi dura eegale Oromiyaatti. Abiyyiinis walii jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kanarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture jechuudha. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Kan hoggaa haasawin immoo iftaanee taasifna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanuus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra gaafiin itti aantoota Samurtii guutate. Samurtii guutoo Gaafii dinagdee. dhimma dinagdee harargee
See, my point. Revo ni jechuun ture maali? Waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shalbii firirraa Oromoo farastiitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirre jechuudha. Arat kiiloon siituu malee caaluun jee goola bahee jechuudha. Amma maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma gammachiisu guutuu kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma goota lamaan dabran kana ka'an kan amma murtii guutuu kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka ummataattis abbaa ta'uudha. Maali gaafiin kaasu jiru? Gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen harargee guddaan jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataati jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma harargee kan hogganaa illee tiyoorii irraa hogganaa isinii bee sagantaa bal'oonni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima maaliif akkaan tursiise. Gaafatoota kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa nuqunnamuu inboxii gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immootu oseenee afaan kiyyaan gaafadha jettellee manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuuf yaalaa. Namatu gaafii keessan gaafiin tokko warra biyya bulchuurraa gaafiin tokko warra sheekotaa irraa naabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar ummataa fi biyyaaf yaadee miti. Nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyuma fummat isaatiif yaadee tokko kan. Asli Ka warra biyya bulchuun na gaafate kana warra deebii kannaa jiru. Deebii kannaa. Warra gammachiisu warra gammachiisu ofuun na barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiisu ofuun na gaafate. Nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna. Toora isuusuu kana deemnee finna. Toora isuusuu hanga finne. Jimarratti waa lama deemu jira. Kawara jedhu walirra deemta kawara kadhamni sheekaa na gaafate si hima malee. Akka hin daganne boodara na gaafatta asli. Akka hin daganne. Asli. Tamurti guutuu kana deebinu maaliif gaafii yeroo wadduu dhuftu dha. Laala. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa baddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreetti turte jimaan biisan keessatti. Foon harree beektan waraabessi bushaa odomijoo nyaatee fita. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kajaa'uun hin galmaa'u ture. Others kajaa'uun galmaa'u ture. No jimaa jaa barreessaa kajaa'u. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa akka fidu jimaa ta'e osoo jiru haraamee sun dandeessanii irra qabsoon jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti diviizhinii jimaati jira. Jimaan loobii mataasaa qaba kuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa hin filatamne ta'e osoo qabu nu mo'atan maaliif deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keeniyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kunuu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduuf jechuudha. Legal
ta'uu barbaanna west keessattis qabeenya keenya jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya inumaa gatii xiqqoo yaa'ee dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba murtii guutuu fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessaa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaa miidhuu jiran tokko wanni maal jennu Oromoo French kun saamicha. Awwadaay kan godhe jimaadha awwadaay mamaa oonte. Galiin jimaa awwadaay gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zaman wayyaana irra qabsooneeti federaala jala baafne. Jimaan awwadaay gurguramu primarily magaalaa awwadaay fi jiraattota magaalaa awwadaay tajaajiluu qaba. Qaratni achirraa gurguramu saa taatu wanti bira. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oro fresh tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waa'ee maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordodde bakka tokkotti hin arge qamadii jallisiidhaan hawaata min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uudha barbaachisa. Ta maafiyaadhaa irra geenye jirra hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Bal'oodha. Waan hin dhaabeef immoo ni qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina garummoo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaa miti haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraa atiin taarsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina Arsiitiis